Haacaaluu Rabbi lubbusaa maaru baay'ee galateeffannaa. Anis guyyaa gammachuu guyyaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Rift Vaalii bara 2017 asitti argamee isinii wajjin gammachuu qooddachuu kiyyatti maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akkasumas biiroo carraa hojii ogummaa Oromiyaatiin gammachuu guddaan itti dhaga'amaa ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaatti durataa koree dhaabbii dhimmoota barnootaa hawaasummaa fi teekinooloojii akkasumas kabajamoo obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa fi hundeessaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii kabajamtoota miseensota boordii yuunivarsiitichaa akkasumas kabajamoo Profeesar Dirribsaa Dhufeeraa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Rift Vaalii kabajamtoota Seneetii Yuunivarsiitii Rift Vaalii hunda caalaa maatii eebbifamtootaa baga guyyaa raadiyessan baga walii geenye jechuun barbaada. Barnoota bilisummaan diinagdee, bilisummaan siyaasaa, sammuu ofii nama ta'anii dorgomaa ta'anii jiraachuun barnoota irraa madda. Kanaaf barnoonni bu'uura waan hundaaf jedhama. Mootummaan lammiiwwan miiliyoonota dhibbaa ol lakkaa'aman kanaaf barnoota qofaasaa diriirsee hin danda'u. Gaheen abbootii qabeenyaa bu'uuruma kanaan abbootiin qabeenyaa keenya warri barnoota irratti bobba'an keessaa immoo obbo Dinquu Dayyaasaa hojii waggoottan 20 ol hojjetaa turaniif galata guddaa qabna. Lammiiwwan hedduuf madda beekumsaa ta'anii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada. Gara fuulduraattis lammiiwwan keenya barnoota barbaadan hedduu qaqqabuudhaaf abbootii qabeenyaa hedduu akkasii qabaachuun barbaachisaadha. Lammiiwwan keenyas carraa jiru kanatti fayyadamanii barachuu, ammas barachuu, bara jireenya isaanii guutuu barachuu of ga'umsaa deemuun murteessaadha. Mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu kan danda'u dorgomaa yoo ta'an qofa. Kanaaf akkuma Dr. Alii Birraa jedhee barnoota ammas barnoota itti buutaa irra deebi'u barnoota ammas barnoota sadii jettan. Kaayyoon keenya barannee beekumsa argannee dorgomaa ta'anii biyya kana keessatti qofaa miti addunyaa irratti beekamuu qabeenya horachuu barnoota baranne kanaan lammii ofii kan jijjiiruu nurraa eegama. Bu'aa ogeeyyii hedduu keessa dabartanii kilaasii qabuudhaan qo'achuun hojii hojjechaas walii barattan barumsaaf xiyyeeffannaa kennitanii walii barattan hirribaa kaatanii dubbistanii waa qormaata qoramtanii guyyaa irraa keessanii eebbifamuun nama gammachiisa. Kuni garuu galma miti. Kana caalaa waan isin eeggatu hojii addunyaa keessa galtanii ofiifis maatii ofiifis Oromiyaafis Itoophiyaafis Afrikaa guutuu addunyaa guutuuf waan bu'aa buusu hojjechuutu nurraa eegama.